Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa maduu sa'aatii kana isinitti himna. Oduu sa'aatii kana kan isinitti himummoo ni beenya shiramuuti. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimma idilee isaanii yeroof tursiisuun humnaa fi meeshaa qabaniin gara adda waraanaa akka duulan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafatan. Dirqamni Itoophiyaaf duluu kan hunda keenyaati malee qaamni addaa du'a addaa akka du'u irraa eegamu hin jiru jedhan muummeen ministeera Abiy Ahmed. Waamichi muummeen ministeera Abiy Ahmed taasisan kun wayita finciltoonni Tigraay fi humnootiin mootummaa Itoophiyaa magaalota Walloo akka Dasee fi Kombolchaa to'achuuf lola jabaa gochaa jiranittidha. Lola hamaa torban darbe keessa godhamaa ture hordofee sanbata darbe finciltoonni Tigraay magaala Dasee to'ataniin booda humnootiin mootummaa magaalicha harkatti deebifachuu gabaasaaleen ni himu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed uummanni keenya dhimma isaa idilee yeroof tursiisee finciltoota Tigraay yookaan kan mootummaan shororkeessaa jedhee waamu owwaaluuf meeshaa fi humna argame maraan gurmaa'insa seera qabeessa ta'een duuluu qabaa jedhan. Ameerikaan immoo gama isheetiin humnootiin TPLF waraana Dasee Kombolchaa fi naannichatti babal'isan dhaabuu dabalatee naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'aniif waamicha taasifte. Dubbiimaan State Department Ameerikaa Ned Price ibsa sanbata galgala baasaniin waraana kaaba Itoophiyaatti babal'achaa jiru Ameerikaa baay'ee akka yaaddesse himan. Kanaaf qaamoleen waraanicha keessatti qooda fudhatan hundinuu gargaarsi namoomaa dhorkaa tokko malee akka qaqqabuuf hayyamuu fi haala mijeessuu akka qabanis irra deebiin waamicha dhiyeessaniiru. Dabalataanis qaamoleen hundinuu namoota nagaaf eegumsaa akka taasisanii fi mirgoota namoomaa sarbuu akkasumas seera namoomaa idil addunyaa cabsuu akka dhaabaniif gaafataniiru. Kana malees kanneen mirgoota sarbanii fi miidhaa qaqqabsan itti gaafatamuu qabus jedhan dubbiimaan kun. Waraanichi dhaabbatee mariin furmaataa akka argatu dhiibbaa gochuu kan itti fuftu Ameerikaan humnoonni Tigraay waraana tibbana naannawaa Dasee fi Kombolchaatti godhan akka dhaabanii fi naannoo Amaaraa keessaa akka ba'an gaafatteetti jechuun BBCtu gabaase. Hidhi anniisaa Gibee tokkoffaan bishaan osoo hin dhangalaasiin hojiin suphaa isaa geggeeffamuun himame. Hidhi anniisaa Gibee tokkoffaan bishaan osoo hin dhangala'in gadi fageenya meetira 18 ol bishaan keessa seenuun hojiin suphaa isaa milkaa'inaan xumuramuu hojii gaggeessaan buufatichaa obbo Dassaaleny Nugusaa himaniiru. Ejjennoon teknooloojii ammayyaan bishaan osoo hin dhangala'in hojiin suphaa isaa geggeeffamuusaa rakkicha hambisuun danda'ameera jedhan. Kaampaaniin Chaayinaa CGGC jedhamu hojii suphaa isaa kan geggeesse yoo ta'u kaampaaniiwwan idil addunyaa bebbeekamoon kan biroon bishaan osoo hin dhangala'in suphuun hin danda'amu kan jedhan yoo ta'u kaampaaniin CGGC jedhamu osoo bishaan hin dhangala'in suphuun anniisaa maddisiisuuf kuufama bishaanii gahaa akka qabaatuuf ni dandeessisaa jedhaniiru. Akka obbo Dassaaleny jedhanitti suphaa kana kan gargaaru hojiileen suphaa saleedaa to'annoo fi paampii mootoraa xumuramuu dubbataniiru. Hojii suphaa kana irratti lammiileen Chaayinaa 31 ta'an kan irratti hirmaatan yoo ta'u hojjettoonni buufatichaa hojicha irratti hirmaachuun beekumsaa fi muuxannoo argachuu obbo Dassaaleny himuu isaanii ragaan humna ibsaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Godina Booranaatti abbootiin amantaa haala yeroo biyyattiin keessa jirtuu fi hongee mudateen miidhaa qaqqabaa jiru irratti kadhannaa waloo taasisuun waaqa araaraa gaafatan. Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti abbootiin amantaa mana kadhannaa kiristaanaa fi islaamaa hordoftoota amantaa dabalatee dirree kubbaa miilaa magaalaa Yaaballootti ganamaan bahuun haala nageenya biyyattii dabalatee hongee mudate kanarratti kadhannaa waloo taasisan. Hongee yeroo ammaa godinichatti miidhaa qaqqabsiisaa jiru darbuun roobni akka dhufuufis kadhannaa taasisanii jiru abbootiin amantaa kunneen. Nagaan biyya addunyaa maraaf akka dhufu jijjiirama jiru ilma namaa maraaf kadhannaa geggeessuun akkuma kanaan dura kadhannaa waaqayyoo itti fufinsaa akka taasisanis abbootiin amantaa kunneen dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa godina Booranaatti lammiilee sababa gogiinsaan miidhamaniif birrii miliyoona tokkotti kan tilmaamamu meeshaalee adda addaa deeggarsa taasise. Deeggarsi taasifames meeshaalee nyaataa, zayitaa, nyaata loonii, meeshaalee nyaanni itti nyaatamu, firaashii, uffata qorraa, ashaboo, sukkaara, ruuzii, timaatima, baala shaayii, atara, maaksii fi saanitaayizerii faa kan of keessatti qabatu ta'uunis himameera. Wayitaa ammaa sababa gogiinsi Booranaatti mudateen beelladoonni miidhamuu fi namoonni miidhaa gogiinsaa kanaaf saaxilamuunis ni beekama. Yuunivarsiitiin Jimmaas rakkoo kana tilmaama keessa galchuun deeggarsa taasisuu fi rakkoon kun hanga furamutti lammiilee kanneen cina kan dhaabbatu ta'uus ibsee jira.
Yaaddoo jabaa addunyaa kanaa kan ta'e jijjiiramni qilleensaa wantoota hedduu irratti dhiibbaa fidaa jira jedhame. Wantoota ijoo jijjiiramni qilleensaa dhiibbaa irratti fidaa jiru keessaa inni tokko immoo oomisha bunaa ta'uu qorannoon ni mul'isa. Kutaalee addunyaa bunni keessatti oomishamutti sababa keemikaalotaa fi gaasii naannoo faalaniitiin oomishaa fi dhandhama bunaa irratti jijjiirama fidaa jiras jedhameera. Yeroo akkasii kanatti immoo iddoowwan bunni osoo dhandhamni isaa hin jijjiiramin keessaa dhiyaachuu danda'an keessaa Itoophiyaan immoo akka tokkotti eeramte. Sababa kanaanis gara fuulduraatti barbaadamummaan buna Itoophiyaa akka dabalutu eegama. Bunni namoonni addunyaa kana ganama osoo hin dhugin hin oolle jijjiirama qilleensaa waliin hariiroo qabas jedhameera. Bunni guyyaa guyyaan dhugamu gaasii qilleensa faalu giraama 300 walqixa ta'e maddisiisa. Kun immoo waggaatti yoo herregamu kiiloogiraama 116 ta'a. Kaarbooniin dhibbeentaa 50 ta'u kan maddu yeroo qonnaan bultoonni bunicha oomishani. Harki 20 ammoo hafteewwan oomishaa irraati. Wanti guddaan geejjiba buna geejjibsiisuuf oolu xiqqeessuu ta'ullee dubbii ijoon garuu bunni eessattii fi akkamitti oomishama kan jedhudha. Jijjiiramni qilleensaa kun hammaachaa gaafa dhufu iddoowwan oomisha bunaatiin beekaman tokko tokkotti bunni ofumaan goga. Iddoowwan kaanitti immoo buqqifamuun isaanii waan oolu miti. Bunni beekamaan koffii arabikaatiin jijjiirama qilleensaa dandamachuu hin danda'u. Karaa biraatiin ammoo lafti oomisha bunaatiif mijataa ta'e kan Biraazil keessattii fi Naakaraguwaatti kan argaman lafa gadi aanaa irratti kan argamanii fi ni miidhamuu jedhamee raagameera. Itoophiyaa fi Keeniyaan gara fuulduraatti iddoowwan oomisha bunaan mijatoo akka ta'an tilmaamameera. Buna keessatti biqilchuun jijjiirama qilleensaaf gaarii ta'ullee buna Itoophiyaa kan biyyoo dho'insa voolkaanoo irratti biqilu argachuun garuu rakkisaadhas jedhameera. Qorattoonni oomisha bunaa faalama qilleensaa hin geessifne argachuuf dhama'aa jiru. Kun immoo yoo milkaa'e buna lafa qorraa irratti oomishuun ni danda'amas jedhameera. Buna mana keessatti oomishuun kan danda'amu ta'ullee buna Itoophiyaa fi Kolombiyaan oomishan kan ga'u argachuun garuu rakkisaadhas jedhameera jechuun BBCtu gabaase. Oduu keenya biyya alaatiin biyyoonni gurguddoo dinagdeen addunyaa irratti murteessoo ta'an garee 20 bu'aa kaampaaniiwwan gurguddoo irratti gibirri yoo xiqqaate 15% akka kaa'amu qabu irratti waliigaltee idil addunyaa raggaasisan. Murteen kun kan taasifame kaampaaniiwwan idil addunyaa hedduun bu'aa saammachuuf jecha bakkeewwan gibirri gadaanaa ta'etti galmeessaa jiru yaaddoo jedhu hordofeeti. Waliigalteen kun koora Room Xaaliyaanitti biyyoota garee 20 geggeeffame irratti sagalee guutuun kan raggaasifamedha. Erga weerarri koronaa vaayirasii mudateen booda geggeessitoonni qaamaan wal arganii koora geggeeffamuun kun isa jalqabaa yoo ta'u dhimmoonni ijoo akka jijjiirama qilleensaa COVID-19 fi ajandaawwan biroon ka'aniiru. Gareen biyyoota 20 geggeessitoota biyyoota 19 fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'an hundumtuu qaamaan wal argan illee geggeessaan Chaayinaa Xi Jinping fi geggeessaan Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin garuu karaa viidiyootiin irratti hirmaataniiru. Murteen kun bara 2023 akka hojiirra oolus gabaasaaleen eeraniiru. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Jaanet Yeleen akka jedhanitti waliigalteen seena qabeessi kun dinagdee addunyaaf yeroo murteessaadha. Kanaaf immoo morkiin gibiraa kaampaaniiwwan irratti mul'atu miidhaa qaqqabsiisuu akka dhaabbatus taasisaa jedhan. Kaampaaniiwwan gurguddoon Ameerikaa keessa jiran qaraxa dabalataa kaffaluun kan isaanirra jiru ta'ullee biizinesotaa fi hojjettoonni Ameerikaa waliigaltee kanaan fayyadamoo akka ta'anis himaniiru. Koorri dhimma jijjiirama qilleensaa irratti COP26 Iskootilaand Gilaasgootti geggeeffamu ammoo har'a kan jalqabu yoo ta'u murteen walgahii biyyoota garee 20 irratti taasifames dhiibbaa guddaa akka irratti qabaatu eeramaa jira jechuun BBCtu gabaase. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanan gammaa ture odicha isinitti kan isin faana turan keenya shiramuutii qophiileen FIGTV kanneen biroon itti fufuutii daawwadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.